دوتي بقى دوتي جت سوني والله እንደዚህ አልነበረችም ወልተሽ أنا متي ربي شهادة عملنا جيسو تو مغربا غيني جدي كاتي نت صبج والله أما أجيك أنت نجسة أساري راسك تكاكت سينغافن هذا كيف دبدوي أكنتي ورقة أكني ورقة برالك سينجدي في أكني دوتي تجتي أكت تمتي سيمور ماجنو كنا دبد ummato alana dadhabe ragatiteefi warri gaaffii mutakkira qabdanu gaafachuu dandeessu dhaabsitanii waraaba nuufi dijaraa jira ummannis dhufuu dandeessi bakka dubbadhaala an kanan sinu oromo kanan sinu bachisi dubbii wal dhabdee asirra jiru sinu bachisee fiteera dubbadha ayyadha dhaggeeffatu bakkenni waan beeku jaarsa kooti obboleessa abbaa manaa kootiitti nama lama ta'anii bira jiru nagaa jiru jira. Isin irratti baanii jedhanii jiru, isin irratti baanii deemuu qabu jedhanii jiru. Arraba ofiitii jedhanii dubbatanii nawaami. Duraanis immoo jettee jaarsa kootii kana naa bilbilee maallaan jedhe namtichi kuni amma gaafa siin deessuutu rabbiin dalagaa siin buusinii waa tokko rakkoon qabu. Isii dhumti nagaa nuun asirantee naa rakkoon qabu. Amma eenyette immoo kuntu dhaqiti waan ta'eef naaf tagaakkanii jechuun jaarsi kootu baay'inatti maa obboleessi jaarsa kooti arraba ofiitii jedhanii dubbatu dhaqa. Ayyee ishee akkaan jedhee dhageessitee na waan jedhe ayyee rakkoon qabu. Amma ati ta'ee deebi'ee yaani fila difneesni naanna'u araban na bira jirti ayyee yoo dhaqaa jirtaan nannata haasuma nyaarratti naqan kana hunda hin jaasuma qonna bira jiru arraba ofiitii jedhee baree sunitti nu dhaqqabaani. Ayyee jedhee keekii kana bitadhee buna manumatti galfifadhee achuma keekii kana bitadhee keekii kana immoo sababa lubbuun teeyyannaafu. Ani inni bilbilee isiitti bilbilee yaadni eenyu si bira jira jedhu inni kana baabaadhaan tokko ittiin bira jirtu taatee keekii xiqqoo bitadhee dhufa. Yeroo inni jedhu namni biraatu jira itti argitaan nan jettisi. Ayyee fi amma rabbi si gogeera kennaa rabbi si laata bakka kisibaa jiraatti bakka bitaa deemtee. Ayyee jedhee bitadhee dhaqee isa bitadhee ijoollee mana keessa jirtu namaa ijoollee fi dhalabaa baatu nama tokko jirti. Ayyee dhaqee dubbisee ol galee. Ayyee kaardii hojjete qaba uummata keenya kaardii hojjete himee kaardii guuttadee nama sitti deebisaa dhageessan miti Oromoo asiin geetan biraa dhaabadhean maalan jedhee egaa dhageessanii dubbicha dheengadda tokko malti qulqulleeffadhee jaarsa siirraa shakkii gatii qabuuf isiirraa shakkii gatii qabuuf akka goonuun jedhe gaafa dhiigni mucaa kanaa mana marame summiidhaan duunsii baramee jedhee isin lammanuu seeratti dhiyaattu yoo marzii ta'e jedheen dhaabe kana caala maalan gochuu danda'a Oromoo. Kan amma deemee innis viidiyoo irratti hojjetee dhiiga mucaa kan dhasee mubaarak naan jedhu ni eessatti mucattiidhaa dubbadhe mucattiidhaan dhiyeessaa hin dhiyaatti kunoo abbaan manaa footoo isaan qaba viidiyoo isaan qaba lakkoofsa isaan qaba haadha manaa isaallee footoo isaan qaba eessayyuu galuu hin dandeessu. Ishii kana caala maal gochuu hin danda'a akka nama fooloowara qabu tokkootti akka nama hordoftoota qabu tokkootti kana caala wanta gochuu danda'u jira. Kaardiin jiraa cite ka'e kaardii guuttadheen ammas deebisee dawwala kana caala wanni isin gootan jira tu sitte amma maal jedha biidiyoo amintu dhagay jedhi dubbe aminitiin dawwaleetiin jettu maan gurgulleetiin aminitiin dawwalee duuteetiin mammaa irraan gurgulleetiin kakatteessu illee inni itti dawwalee duuteetiin amini jedhi akkuma na shaadamin ajjeessu jedhe akkas haa jedhu isinillee duuteetti bifolee gaaffii sirraa qaba bifolee ittiin dubbadhu bifolee deengadda maal jedhe mucaan kun ittiin dubbadhu warra deengadda jiru dubbadhu bifolee miitii irraa kaasi bifolee yoo jiraatte miitii irraa kaasi gaaffii sirra gaafataa turte gaafadhu bakka. Gaafii tokko atuu yaada jiru jaraa walii galchite amiin waan nu gaafachuu barbaanne. Gaafa duraa dhugaadha wayita waan kana isin kaaftan nu guutuunu hawaasni gara nama kuma meeqaatti miila keessa seenee isin lachuu gara qaama mootummaa deemaa isiniin jenne. Kana booda ammoo tokkoffaa otoo dhimma kana ati hin deema jette dhuga mucajoolleen hin deema jette erga ammoo
isin akka jettaniin booda odoo dhimma kana rakkoo kisi ta'uu nama biraa ta'uu odoo mootummaan hin qoratin waraqaa eenyummaa biyya kanaa dhabuu irraa kaka'e qorannoo wayii mootummaan isinitti hin geessu ka dursu kanarra abbaa warraallee darii mucayyoollee waan kana dursanii waan kana waraqaa kanarra dhaabatanii hayti kun addaan haa baatu harka rabbii ta'uu dandeetti harka namaa ta'uu dandeetti jennee addaan baafne. Kanaan ala wanni nu dubbii kanatti deebitee kaati viidiyoo waraabdee waan akkana haasofte maan nullee akkuma wanni kun atis obboleessa keenna mucattiin sunillee obboleetti teenna. Waan kana dhugamarra dhaabannee isin lamaan qofaa haa taatu. Video kan waraabee jedhee mukeessaan gara himooti quxurii sana argee ture waastaappi naan jedhe waastaappi Adiraa Mubaarak na gargaari maraamaraallee haa ta'u uummanillee jechuudha akkasitti gara raaqabdi tokko lammaffaa mosummiidha jedhamee haasa'ameera simbiratti lama sadaffaa ruuisiiti waa sadii arreenfa afurtu jira keetii wajjin afur moo shantu jira naan jedhe naan nasabee laalu siin kanan koo kan kaanin adda adda tokkoffaa shakkamaa qorichaatiini lammaffaa garaa raaqabdi daa'ima sii bira jira sadaffaa ruuisiiti kanarratti waan tokko mubaarikuun gadi ba'ee waa tokko nu jenne asliin illee maaf gargaaruu iddee jedhe jennaan ani gargaaruu siichi nama fayyaa irratti hojjechuu malee warra kaan irratti hojjedhu. Mee isinumti amiin gaafa boo'uu didee keessaanii ammas jedhe amiin boo'uu haadiisu yookaan himaan qabuu dadhabuu danda'a yookaan rifannaas haa dhabu intalli duute kun intala Oromooti daa'ima garaadhaa qabdi ruuyi nama lamaati hamma ragee laaleeti baay'ee garaa na nyaate beektaa algaa tokko irra daa'ima siitiif sii wajjiniin afaan barnee jechuudha fireejiin kan goggoskechiisuu jiranii. Sadaffaa immoo kan isin itti shakkamtee uummanni dhaga'ee jiru dawaadha jedhameeti. Kana hamma mubaariktuun ilaali. Isaayyuu natti dabsuudhaaf iyyee intala akkana jettee kan itti dawwalamaa Oromoo ijoollee wallaahi nama meeqaa jira nama 200 jira. Kanarratti wallaahi kan isin dawalee intalli darbitee duutee naan jette wallaahi rabbi magariibaan nagee anaan hin jenne kana. Kana inni gara ta'e amiinumti shakkamuu qabaadhaan gadi erga gaafa sanaati amiinumti shakkamuu qabaadhaan gadi hammam dhugaadhuma tokko baase mubaarikuu kanarratti viidiyoo irratti waraabbadde. Hammam dhugaa tokko baase intalli qoricha garaadhaa qabdi ruuyi mucaati ruuyisiiti waa sadiin wal qabata wantichi reenfa kaaniin wal madaalamaa mee jedha isin haadhaaf abbaatiin qabdanii daa'imallee qabaachuu dandeessani naa hin dubbadhu garuu kanarratti immoo shakkamaa qabu ilmoo kan ilmoo dhiiraa bitee waa hundaan dalagaatee garuu mucaa ajjeefamtee rabbi harka keetiin nuun galchisiisin mubaarik rabbi harka keetiin nuun galchisiisin sikarataan jiru ilaalaa Oromoo. Ilaala Oromoo iyyuu hin galchu jettee mitiire hin galchin yoo dhiifte maa hin galchu jettee mitiire sin karadha. Ilaala Oromoo hin galchu jettee mitiire hin galchin jedhere hin galchu jettee mitiire hin galchin siin jedhe kalaas Adiraa miila kirfeetti qabaa jimmatti. Akni siisii agal. Hin galchu jettee mubaarik hin galchu jettee miti Adiraan siin jedha. Aaliin qabdi. Maramarsiisa akkasii immoo rabbiin haa baasu. Anas haa ta'u qaamnis haa ta'u rabbiin haa baasu. Akkana ilmoo dubaraa ilmoo fira qabdu ilmoo gosa qabdu duutee jennaan haqni siituun bahin galti sitti fakkaatee. Hin galchu jechuu jetta mitiire. Hin galchu jetta mitiire. Uummata irratti hin galchu laattaa baara. Amma jirana waliin. Kala dhiisiin siin jedhe. Dhiisiin siin jedhe yoo galchu dhiisi. Amiin. Hin galchitu taanaan dhiisire. Amiin. Ila barre. Dhugaan bare oma feet illoo taate mucayyoo tana kun atuu sababuma karooruma gaafa akkanallee hin jedhinati. Karooruma gaafa nu kennirra dhaabattanii isin. Hayyoon keessaa qabaate uummanni jirtan guutuu nama 100 miti mucaan yoo keessaa qabaate rabbi isaa ni dalagate isin ni jechuudha mana keessaa qabu ruuza ishee tokko rabbi nyaajaa natti karadha yoon keessaa qabaate. Isa mubaarik amma yookaan walitti dhiyeenyaa ta'u yookaan ta'u natti yaadura mucichaan shakkii irraa qabaadhuma qofaaf lallafu jechuudha. Hin galchuudha ni ilaallatu. Bara ofirraa kaasee wanna amii wanna ta'u bara beekuu qabdu. Jechuun hariiroo daa'ima qabaa, dhala qabaa, dhala sa'aatii haa ta'u. Ani immoo kana keessa uummata hundarratti yoo kana keessa qabaadde rabbiin magariibaan nagee bishaan jechuudha bishaan gurichaa kana nu baasiniin daa'ima kana keessa waan qabaadde jedha. Isiin immoo mana keessa kaffaltee waggaa qofayyaa jedha. Sadaqi jedhe inni immoo hammas immoo intalli duuteeti jedhe isa jedhe wallaahi rabbiin shaadaa malee magariibaan na qabsiisin jechuudha. Anaan duuteeti wanti isin natti himte hin jiru. Maaliif sobuun? Amino kakaa miti. Kakaadhaa fi gaafa dhiyaatti kakachuu dandeessa. Gaaffii gaafatamte duwwaa deebista. Hundi keenya gaaf sana jalqabaa kaasnee amma dubbiin kun dhumaatti si duukaa jirra. Waan jettee sarraba keerraa nuti beekna. Kanaafi ati
waan dubbatu tokko irra deebitee miira keessa hin galin. Miira keessa galte tokko sumatu miidhama. Lammaffaan immoo dhugaashiis hacuucaa jirta. Kanaaf waan sirri tokko irraa dubbadha. Nagee koo wanni ni jedhaa jiru maayini beektaa? Mubaarakitti qabadheetanii mucaa kana reeffasii jabaadhee galchaadha. Uummanni Oromoo dhaggeeffata. Jabaatee galchuudhaaf namichi sun waraqaa Mubaarak biyya barraa dhufe akka maramtuudhaan dhufe obboleessa kiyya akkasiin jedhiin kaasa. Uummanni Oromoo dhaggeeffadha. Ruuhiin kan keessi guyyaatiin baatuun beektu michiiriin. Haqni mucaa ba'u malee reeffi kun akka galu akka ilma Oromoo tokkootti akka sagalee uummataa tokkootti haqni mucaa kanaa ba'uun barbaada malee galuu siirraa dhimma hin qabu. Haqni mucaa kanaanuu ba'uu qaba. Haqa mucaa kanaa baasisuu irratti birrii barbaachisu hadhaa guuruudhaa qophiidhaan firoonni dhaggeeffadha. Firoonni dhaggeeffadha. Oromoonni dhaggeeffadha. Yoo barbaadde Saawudii keessatti akka baramtu yoo barbaadde Tallaajaa keessa teessu haqa siin barbaada. Obboleettiin qaba. Obboleettii duutee tun biyya namaa jiru duutee haati koo duutee abbaan koo du'ee mana onattan naqee agalee argitaniitu suuraas viidiyoos. Awwannan barbaada akka Mubaarakitti haqa mucaa kana awwaalamee mucaan galchuudhaa jedhamaa jiru kana firoottan dura dhaabadha. Haqa kana baasuudhaa yoo firoottan farankaa dhabdan uummanni Oromoo bal'aan ni jira. Anatu sinii guura. Dhageessanii akkaawuntii feetan fidadhaa. Urjii ayyaantu ijoolleen dheengadda dhimma kana Mubaarakitti geeffanna isatu haqa nuu baasa jettanii na filattanii dhuftanii natti kennattan haqa keessan asiin ga'eera. Shakkamaan Amiinii fi intalattiidha. Ani isii qofa siin hin jenne Amiin. Ammas dhaggeeffadha. Anarra kaartatte miti wallaahi namni qalbiin koo shakke ijoollee arsiisan tokko shakkine. Ijoollee arsiisan tokkittiin shakkine. Si'ii fi obboleettiidhuma koo amma ittiin haasaa jiru kunoo haadha manaa Miftah lamman keessan gidduutti dhabamte mucaan. Shakkii kooti. Tun beeke silaa ragaan sinitti ba'a. Shakkii akka nama tokkootti waan an dhagahe irraa himannaas wallaalaa malee waan an dhagahe irraan yoo yaada kee kenna dunaan jette si qofan shakkine an. Isiidhumaati isiidhaaf dubbataa jettu inumaayyuu tokkoffaa shakkamaan isiidhaa lammaffaan si. Gisee yoo dhugaa fudhatta ta'e an si qofan shakkine. Kana caala maal barbaadda? Kana caala maal feetanii isii shakkamtuudha dhaan jira kun. Isiidhaaf dubbatte naan jetta afaan guuttatte. Siif isiidha kan nyaati gidduu keessa itti nyaatatte. Koomentii uummataa si laali. Waa'ee biyya galchuu ammas natti himta taanaan gurri koos hin naga'u. Hin galtu mucaan. Hin galchuu qofatu hin ta'in. Hin galchuu qofatu hin ta'in. Intalli Oromoo tokko lubbuun sii marziidhaan badhee utuu abbaan ajjeese hin baramin isin duran dhaabadha warri galchuudha kaatan. Warri isa kanaa wajjin walii galtanii warri Amiinii wajjin walii galtanii galchaa jirtan firoottan bor seenaanis isin gaafata. Cubbuu harkeessanis dhiiga ta'a. Firas taatee obboleettis taatee obboleessas taatee haqqii mucaa kanaa biyya lafaatti isin gaafata rabbiin biratti isin gaafata. Akka Oromootti Oromoon irraa dubbatee ajandaa godhatee irraa dubbatamee ayyee kanaaf an kanan jedha Amiin ati mucattii kottaa viidiyoon dhiyaadhaati haqa mucaa baasaa. Oromoon immoo haqa mucaa yaada qabdan asirratti yaada kootiin addaa yoo filattaniif rakkoon qabu yoo mana barattanis immoo shakkamtoonni jala kana lamman an akka kootiitti qoradhee jala kana lamman shakkitti fixadheera. Mubaarak wanni nu durillee bulfannee lafaa qabnu wanni nu kaayannellee kanuma nu ammallee wanni jennu urjii faa waliinillee keessaanis wal dubbifne gaafa maayii kana waliinaa somniyaas inni guddaa nu dursee akkuma jette kana Amiinillee harka keessaa qabaatu mucattiin sunillee harka keessaa qabaatu tarabbiillee haa taatu sun gaafa irra ga'e namni waa dubbata. Kanaaf amma odoo bakka sanuu hin gahin akkuma jette wanni dursanii akkuma kaleessallee wajji beeynu san rakkoo waan kanaa qoratanii ka'anii galchuu dhabuu achirra mari'achuutu dursa. Kanaaf warri waraqaa wakiilinnaa dhufee bakka kana isaan dhaqqabee asii jedhe maal irratti akka waan kana taate maal taate akka mucayyoon tun lubbuun isii dabrite qoratanii achiin booda uummanni Oromoo ta'ee abbaa warraa isii ta'ee zarii isii ta'ee galchuu dhabuu marii kana booda. Kanaaf wanni kun akka qoratamu ooma kalee waliin kenne. Kanaaf immoo kana akka kiyyatti an urjiin fa'aa warroonni waraqaan wakiilinnaa yoo dhufaniif
bakka bu'ummaa waraqaan biyyarraa dhufe sun akka qoratamu nullee asiin dhaamsuma kanuma jechuu barbaannaa wanni dursu kanumaa yaada jedhu qaban akka kiyyatti. Kunoo gaa kana murteessee jennaan Oromoo deeme maal jedhe viidiyoo jedhe wallagga gatiitii isiin taateefi jedhe wallaggi Oromoo miti seetee moo jedhe wallaggi Oromoo keessaayyuu Oromoo cuunqoodha Oromummaadhaaf warra kaleessas deengaddas durii kaasee gatii kafalaa jirudha wushaa waa'ee wallaggaatti barbaadda wallagga Oromoo miti moo jedhe an sanan dubbadhe deengaddas kanuma yoo mucaan kun maramtee akkuma jedhame summiidhaan duute teknooloojiin ni baasa ni baasa manni yaalaa Itoophiyaa ni baasa miti kan Saudi Arabiyaa dhiisaati jechuudha manna yaalaa Itoophiyaa ni baasa yoo mucaan kun summiin duute namni qabamu abbaa manaasii kanaa fi intalatti ammaati an ijoollee arsii bira jiran ijoollee jinniiree cubbuutiin gala jala kan lamman shakka maaliifi wal mormani intalattiin wannan shakkeef intalattii duuteetti namni siin jetteen sun yoo ofii kootiin hidhamu jettee lubbuu siitii asabdi ta'e of jaallatti ta'e namnani masaanuu siifaa shakkaban sini galee baay'ee jara kanatu karaa nutti cufe malee warra walii galee mucaa nyaate kanatti karaa nutti cufe malee masaanuu faa shakkaa turan masaanuun waadan gooti akka nu gara masaanuutti hin darbine kan godhe eenyuun jara fira lamman shakkamtoota kana lamman masaanuu faa shakkaa turan tarii masaanuutu ergitee laatee amma inni kun dubbii baxabbataa jiraas godhechi godhee amma maal jedhaan nu galchite moo nu galchitu hin galchu kun uummanni Oromoo kuma tokko dhibba tokko deemaa na komadhaa mana banadhaa iyyaa hin galchu wannan hin galchu jedheef immoo mucaan nama lubbuu lamaati dahuudhaaf guyyaa shantu siyafe garaa nama nyaatu uffata bitattee lafaa qabdi mucaasiitii uffata bitattee uffata yoo diqqaa dhagalgala na dhukkube jettee jechuudha uffata ittiin manaa kimiidhattu qopheeffattee jirti dubartiin ji'a tokkoon dura qopheeffatti isii kun immoo uffata ittiin manaa kimii deemtu uffata mucaansii yeroo jalqaban dhaqate uffatu uffata mucaa ofiisiitii immoo bijaamaa uffattee deemtu manaa kimii bijaamaa uffattee manaa kimiitii baatu guutuu qopheeffattee jirti obboleettiin keenya kun akkamittan reenfa kana galchaa amma tuun galchee isuma dhugumaa utuun galchee nan komattanu utuun mucaa kana naa milkaa'ee birrii argadhe uummata Oromoo kadhadhe akkasiin galchu jabaadhee irrattu jedhee galchisiise nan komattanu dhugaa mucaa dhossee mubaarak musammaa dhugaa mucaa dhossee maallaqa nyaatee mucaa keenya galchee naan hin jettanu isuma dhugumaa naan jettu dhibbaan dhibbatti akkasiin naan jettan nan beeka amma garuu hin galtu yeroo jedhu afaan guuttadheetanii maaliif dhiigni mucaa yoo barbaadan ammas taanaan hin galtu dhugaan siin beekamu taanaan hin galtu duute miti qabbanaa achumatti yoo barbaadan isa anaa miti kan murteessu maatiidha maatiitu murteessa isa galuuf dhiisuusi maatii murteessa an akka nama tokkootti yeroo nama harka dhiigaa jiru haqa mucaa obboleettii kootii duutee tu obboleettii kootii duutaates jedhaan dubbadha mucaa harka namaatiin duute kunoo ifaan ifatti gadi ba'ee dubbatamaa jiru mucaa duuteetti bakka duuteetti jedhamee biraa fiigamee deemame mucaa abbaa manaasii imimmaan tokko hin buusne mucaa abbaa manaasiitti dawwalamee duuteetti jennaan callisee ta'aa jiru akkamittan galcha Oromoo kamtu dursa haqasii dursa moo galchuu dursa isa kana jireenya keessaniif mana keessaniif isinii kaa'eera kanaafan hin galchu jedhee inni na ciniinee deemaa jiru maal gara wallaggaa gatii taateef jedha deeme gara wallaggaa gatii taateef wallaggi Oromoo miti moo jedha duraannoo eessa jiru ishuttunan gadi buna kanaaf ani nama duuteetti jedhame isaan warra namaatiin duuteetti jedhame ammas taanaan boris hin galchisiisu tun taane kan dursu akkasii baasuudha kanaaf ani hin galchu jedhee na hubattaniitu jedhee yaada ol galaatii dubbadha gatii wallaggaa taateef jedhamu inumaayyuu beekaa dubbii kana gandummaa godhee jedhamti dubbii kana gandummaa godhee ana dubbii keessa galchee ofii keessaa ba'uu barbaada ammas jedhaan dubbadha bakka Mifta yoo dandeesse amma dubbadhu yoo dandeenye taanaan akkaawuntii jira dhukottu Mifta dubbadhu istii miyuuti qabanna hundi keenya Nagamu. Nagama daga. Eyye. Akkasitti wanti jedhamu qabu jarri kuni eega dubbiin isiin jetteettidha inni naan hin jenne ta'e
silaayyuu shakkamaadha shakkee himatee miti erga himatee waame jaartee kee bira jechuudhaa fi arraba kaleessa hin duute waan Bolesso, mifta abbaa manaa intalaa dhaggeeffadhu waa tokko sitti maan, waa tokkitti sitti maan. Footoon kee dubla jira, viidiyoon kee dubla jira, dheengadda dhuftee dubbatteetta. Dhiifamaa wajjin sa'aatiin haadha manaa keetii Oromoon barbaadetti, sa'aatii haadha manaa keetii seeratti kennuun barbaachisetti bakka uummanni Oromoo jedhetti kennuudhaaf qophiidha moo qophii miti ati? Amma galuu qabu dhaggeeffadha ammallee xiqqoo waan dubbadhuun qaba. Jarri kuni isii qofa shakkeera na biraa waameera kunooti obboleessi keenya na bira jira gurri keenyas arrabni keenyas guyyaa keessa nurraa fuudhamuu danda'a. Kun liqiidha ergaa rabbiin nuu kenne malee keenyaa miti. Higalee kana keessatti waan jechuu qabdanu hin dhiyeessan. Bolesso ragummaa keessanii fudhannu isin garaan keessan sina taasisamu. Haadha manaa keetiin seera barbaachisetti kennu akka jedhamu qophii miti. Kana bicha naa deebisi. Manaa keessanii fudhannu. Ani qulqullaani yoo isii ta'e isii sanuu mucaa marammaratanii masuulinnatiin sun dhufee mucaan marammarantee yoo mucaan kun marziidhaan duute jedhame mucaan marammarantee yoo marziidhaan duute jedhame haadha manaa keetiin abbaa manaa si shakkine nu geessuudhaa qophiidha moo qophii miti siin jenne gaaffiidha. Ani qoratamanii qulqullaanii warri wajjiniin bude guutuun isaatu nufa quba qabaadhaa bor quba qabaadhaa addas ta'e boris ta'e nufa yoo adda waliin dhaqan yoo waliin dhaquu baatanii uummanni dhaqe hundinuu nuqaa inni ishaaraa irratti qulqullaa'ee hundinuu iyyuu seeratti kennama abbaan badii qabu. Isinii galee nyaanni kan nyaatames kan isii kanaan nyaatamee hafee booda waan dhufes waan seeraan nuti misin jechaan jiru waan mubaarak si gaafatu nu deebisii miti akkatti gaafatu kan mubaarak si gaafate qofa mubaarakii deebisiif. Qophiidha isiniin jedhe arga seeraa wanni nama godhu tokko illee jiru seeraa qulqulluu. Naas bakka qophiidha jettee waan biraan ati nu gorsitu achumatti cufadhu cal jedhi waan inni si gaafate qofa deebisiif. Waan nagaa tokkaatu godhu isiniin irratti isii kana rakkoon qabu kalasii qophiidha. Bakka warri yaada qabdan dubbadha. Yaadannoo Aminaa naaniin fa'aa. Muudee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hundi keessan nagaa keessanii. Jirra nagaa keenya. Nagaa mas galeen koo. Nagaa. Baga jiraatanii dhimmi jara kana dhugaa tokko yoo walitti hin himama ta'e duuti mucaa kana intala kana duwwaadha seedhaa fi namicha kana gidduudhaati hin bahu. Maaliif jennaani gaafa sana gubbaan shofeerii mucaan arsii maammeen inni deeme isa fuudhe yerootti inni itti dawwalee mucaan kun baay'ee dhukkubaa jirti mana qorichaatiin hadeemtu jennaan ijoollee lakkii inni hadhufu dura jedhanii warri isa dhowwan tokko intala kanaan kan maammee dhowwite jechuudha. Gayroo dhaqee maammeen intala gurbaa fidee dhufee jedhu intalli duutee jirti. Isheen biraa dhiiftee deemti. Gaafa sana mana keessa jiran Samiraa mucaa Arsiitii fi ishee kanaa fi Hayaati. Inni gaafa sana maaliifitu lakkii tarii daaha ta'a maalidha jedhee maaliif dide yeroo ijoolleen hadeemtu mana qorichaa jedhan maaliif dide inni dursee. Isatu dide. Nubi. Gurbaan shifeeriin sun obboleessa koo kabajan sii qabaa dhageessa nama maqaa namaa balleessu miti nama loogiidhaan waa hojjetu miti viidiyoo bahi uummata Oromootii fi gaafatamaa jiru deebisiisi amiin gaabbitaa kan tokko dubbiin kun dubbii lubbuuti dhimmi kun immoo dhimma qoosaatti ilaalamu miti viidiyoo bahi uummataan haasa'e ansiin hin jennu Maal deebisu? shakkamaan si qofaa miti shakkamaan Ejjinaasee kun ofirootaniin dubbatu. Inni biraan immoo gaaffii gaafatamtu deebii kennu. Mube qoy inni biraan immoo engaddoo achitti dhiisee deeme yerootti lakkii ambulaansii waamna jedhan dhiisee deeme amma maan inni reeffan gasha jedhee karatu dhaqee mucaa kiyyaatiif haadhi manaa adda ba'anii jiru. Lama mucaan kun mucaa ji'a sadii fakkaatadhe laayif irratti amma haasaa ture dhagaan tureeti. Akkamittiin argeen akkamitti reeffatti argisiisaniin mana qorichaa isaattis dhaqee argeen kanas addunuu baasi mube gaafadhooti.
obboleettii koo inni barbaadaa jiru kun dhugaa innis Oromoodha. Innis Oromoodha. Uummanni as jala dhaggeeffataa jirus Oromoodha. Intalli duutis Oromoodha. Wannan jedhuun inni amma maal himataa jira hin galchu jedhee jedhaa jira. Eeyyee amma haqni isii bahutti hin galchu. Ammas taanaan jechuudha. Ana ciniinuu dhiisiiti obboleessoo. Ana takka'uu dhiisiiti. Anu waan barbaadan godha. Amma hanga guyyaa kudha ta'u ga'e galtee irratti maal jetti ani laa mubaarik dhageessa. Hanga guyyaa kudha ta'u urjiin kun itti dhufeeti garanaani hin danda'u jenne uummata irrattis hin danda'u jenne. Waa'ee mucaa hin danda'u jenne. Ammas taanaan hin galchu. Hin galchu waa'ee galchuu dubbataan jiru ammas. Hin galchu mirga kooti. Hin galchu. Waa'ee galchuu dubbataan jiru. Haqa mucaa baama. Namara itti tama hin malan keessa hin jiru waa'ee fayyaa irratti malee.